ዱባይ የሚሰሩ 10,000 ኢትዮጵያውያን ተቀጥረው እንዲመጡ ተስማምተናል። ይህ በጣም አስደሳች ዜና ነው። ከዚያ በተጨማሪ ዛሬ ጧት ያናገርኳቸው ሴቶቻችን ነበሩ በወረቀት ምክንያት የሚቸገሩ ለነሱም ጁሊን እምሬት ኬስ ዝርተን ኦክኒሞ ዱባይ ኬስ ዝርተን በገመደኒ ዱጋ ድበቹፍ ባይ ዋን መገመቺሱዳ እንሲ akkuma beekamu Dubai kana keessatti yeroo baay'ee dhiifamni hin godhama yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf biyya baay'ee jaalatamtuudha ashama harka fuunni hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube kanas jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa ar'amoo waan baay'ee tokko nama gammachiisudha egaa amma bara arawaatti ba'uudhaaf jira yaa ta'u malee immoo sababbii bara ara kanaan mootummaan biyya Dubai uummata Itoophiyaa hund nama miliyoona 2 ol biyya kana keessa kan jiraatu warroota bilookii akkasumas immoo waraqaan isaanii kissii jala jiran akkasuma dhiifama godhameef jira yaa mootummaa Itoophiyaa tirree Abiy Ahmed illee dubbateeti jira yaa ta'u malee immoo ijoollee baay'een warreen dhiphatanii warreen waraqata hin qabne akkasumas dhiphachaa turtan jechuudha baraarawaa kanarratti dhiifama taasifameetii jira isiniin jira warroota kissii ofirraa qabdanii ijoolleen warqaan keessan nama sin kassise kissiin beektu amma yeroo kanatti jechuudha baatanii warreen kissii jala jirtanii warroonni bilookii taasifamtanii war biyyaatillee war bilookirree ta'ame dhiifamee jira waan ta'eef waan akkasii kuni dhufullee hin danda'u jechuudha Dubai seenuu hin danda'u jedhee dubbatee jira so waan akkasiitti sinin jira warroonni bilookii ta'anii irraa kaafamee jira jechuudha sinii galee irraa kaafamee jira akkuma Dr. Abiy dubbatee kanaafiyyuu baga gammadda sinin jira dhugaa dubbachuuf biyyoota kamii keessattuu waan akka biyya tana jaallatamtuu namni qammootummaan isii baay'ee dhugaa dubbachuuf dhugaa waaqayyoon isaa jiraachisu mootummaan biyya Dubai kana baay'eetti jaallatamaadha dhugaa dubbachuuf waaqayyoon umurii isaaniif haa dheeressu ijoollee akkanatti rakkataa jiru iqaamaa keessa galanii qaraamaa keessa galanii ijoollee nama faa bu'aa jiran qaraamaa dhaabjecha kan lubbuu ofii baasantu jira kanaafiyyuu qaraamaa keessa warreen jiranii akkasuma qaraamaa qarshii hedduun irratti lakkaa warroota akkasiitiif dhiifamni taasifamee fi jira jechuudha egaa obboloota koo sheerii waliif godhaa wal dhageessisaa yeroo ammaa kanatti immoo barreeffamaanis ta'ee akkasumas immoo astalaalafamaa jira gara imbaasii gara hundaaniyyuu jechuudha ilaaluu dandeessu miidiyaa isaaniitti irratti dhaggeeffachuu dandeessu uummata Itoophiyaa hunda baga gammadanii irra deebuudhaan illee dhugaa dubbachuuf akka qaraamaa kana keessa galanii rakkoo cimaadha akka qofaatii miti beektanii qaraamaa keessa yoo galanii gara biyyaallee hin galla gaafa jettanii hanga qaraamaan sun sinirraa kaffalamuu dhumutti gara biyyaatillee deebi'uu hin dandeessanii rakkoo cimaadha hidhaatu jira kanaafiyyuu inni immoo amma maal godhee fi namoota qaraamaa keessa jiran namoota bilookii taasifamu namoota warqaan isaanii sirranne hanga akka haddisiisitti akka jiliidasitti boode jechuudha amma guutumaan guututti qaraama wala hundi isaatiyyuu damshaashumatti inni gara isaatti fudhatee isa keessaa baasee jira jechuudha garuu immoo boodatti ijoolleen akkasii waan sirreeffattan sirreeffachuu qabdu jechuudha yeroo bara baraan kan dhiifama godhu ni beektu bara baraan dhugaa dubbachuuf mootummaan biyya kana baay'ee nama jedhamne baay'ee nama gaariidha waaqayyoon umurii isaaniif haa dheeressu mee mootummaa biyya biraa ilaalaa mootummaa kana ilaala baay'ee imreetii jechuun dhugaa dubbachuuf Dubai jechuun baay'ee baqaan namoonni as keessatti illee kan yeroo baay'ee beektanii eenyunis jiraatu baay'ee nama jedhamne nama gaariidha sinin jechuu barbaadatanii mootummaan biyya kanaa akka biyya kaanii ijoollee
hidhee amma fakkeenyaaf yoo hidhamanillee asitti wanjala guddaa yoo ta'een alatti hin galchu beektanii hin galchu as keessa hin tursiisanii jechuudha mana hidhaa keessallee. Naawwan akkasiitii ijoollee baay'een hidhamanii turanii amma warreen amma beektanii wanjala guddaa ofirraa hin qabnellee gadi lakkifamu hin galu jechuudha warreen hidhamanii turanii akkasuma wal wanjalanii wantoota tokko lola waan akkasii kana waan xixiqqaa kana gadi lakkifamu jechuudha barbaraan ni beektuu ta'e. Naawwan akkasiitiin jedha baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf hedduu takkan gammadee anillee waan akkasii ofirraa waan hin qabneef ijoolluma akkasiitiif ijoolluma akkasitti bu'aa jiran keessattuu ijoollee dhiiraa biyyarraa dhufanii qaraamaa keessa warreen galan ijoollee dheengadduma dhiyoo kana ijoollee baay'ee toofachaa jedhu dhugaa qorcha dhugan qaraamaa keessa gallee jedhanii tolchu namni obse garuu obsa nama barbaachisa bakka hundumattu yoo obsite baqa waa tokko waa dhabde kan dhabdes yookiin immoo waan tokko ta'e kan bade Anna kanaafuu obsa barbaachisaa kanaaf yoo obsan immoo waa baay'ee argatuu danda'u kanaaf namni obsa qabu inuma milkaa nama obsa hin qabne garuu yeroo sanitti lubbuu fi balleessaa waa baay'eetu jira kanaafuu namni tokko obsuu isa barbaachisa dirqama obsi waan gaariidha jechuudha obsi waa baay'ee si barsiisaa waa baay'ee amma fakkeenyaaf qarshii miliyoona tokko nu jalaa badee ajennu qarshii miliyoona tokko dhabeetan jiraadha addunyaa tana biyya tanarran jiraadha jedhee kan lubbuu fi balleessitu jira garuu immoo dachaa ta'ee si deebi'uu danda'a wanti sun jechuudha kanaafuu wanta tokko gaafa kasaartee qarshii san dhabee jettee lubbuu keetii irratti tarkaanfii fudhachuu hin qabdu qarshiin sun tarii osoo ati yaadiin otoo ati nasaabin dachaa ta'ee si deebi'uu danda'a jechuudha obsumaan eeggadhu malee kanaafuu ijoolleen lubbuu ofii balleessanis osoo arra obsanii rakkina san obsaan dabarsan ta'e arrakinu waaqayyoon immoo isaan milkeessuu danda'a qaraamaan kunis dhiifama godhamee fi wannumtu hunduyyuu sirra ta'uu danda'a garuu immoo wanti muddamaa wanti ta'u tokko hin jiru jechuudha kanaaf obsa qabaachuu qabna biyya ormaa keessatti namni obsa qabu waa hedduu barataa waa hedduu beekasii jechuudha annaa akkasiin jedha dhugaa dubbachuu fi obsu waa baay'ee nama barsiisaa beektanii waan akkasiiti kanaafuu nu immoo obsuu qabna waan tokko muddamnee waan muddamaan ta'u tokko waan hin jirreef jechuudha fakkeenyaaf aruma ka'ee maafannaan abbaa qabeenyaan taane ani iyyechaa jedhee kan ofitti tamarraree waaqarraa ammarrarsiisitu jira jechuudha hojjedhu qasiidhaan tattaafattee hojjettee abdii kutachuu baattee milkooftaa aftaamii san siin taataa jechuudha har'a wanti lafaa ka'anii guyyaa takkaan yookiin immoo guyyaa lamaan ati milkooftu tokko hin jiru jechuudha wannuma hundaayyuu jechuudha qasiidhaan irra goo dandeessa kanaafuu obboloota koo wanta akkanaa yoo isin eenyu jedhe obsuu qabdu isiniin jechuu barbaadetan maaliif tarii milkaa'uu dandeessa beekte wanti tokko irratti abdii kutatte taana namni abdii kutatu beekte yoomiyyuu milkaa'u daftee abdii kuttaa yoo ta'e jechuudha kanaafuu tattaafadhu hojjedhu obsa qabaadhu namni obsa qabu yoomiyyuu badeetoo hin badu jechuudha kanaafuu waan akkanaatitu jira isiniin jechuu barbaadetanii warreen dhiphattanii warreen boosanii warreen waa hedduu keessa ijoolleen imreetii keessa jirtanii kanaafuu baga gammaddanii obsi waa baay'ee nama barsiisaa namaaf ta'a kanaaf arrakinu milkooftanii yoo biyyas garuu barbaadanii biyya keessan qaraamaa saniif dura beektanii amma fakkeenyaaf hanga qaraamaan amma dhiifama godhamee malee qaraamaa sira jirataanaan biyya galuu hin dandeessu akka qofaatiin akka duriitii miti jechuudha qaraamaa san ofirraa kaffaltu malee kan mootummaa waan ta'eef isin dabarsanii jechuudha kanaafuu amma immoo galtanii waan sirreeffachuu qabdan sirreeffattanii warri paaspoortii asitti baafachuu hin dandeenye biyyatti galtanii baafachuu dandeessu yookiin immoo asillee baafachuu dandeessu kanaafuu waa hedduutu isiniif milkaa'aa jira gammachuun kana caale hin jiru nama akkasiitti isiniin jedha irra deebi'uudhaan illee
baga milkooftanii warreen dhiphachaa turtan warreen gaddaa turtanii dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'ee on kiyamma yeroo argu alatti jechuudha idea hojjisiifachuuf birriin qabnu qarshiin qabnu biyya galuudhaaf qaraamaa keessa jirra warreen jedhanii dhiphatanii qarshiillee nagaafatanii jiru kanaafiyyuu baga milkooftan siniin jedhaa sumarraanii innaan akkasitti siniin jedhaa video biraatti hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura baay'ee